توتين مشكلة خليفة ايوه منشد خليفه غرا غباتي بهاني بيك يعني كجايبات تسنلالا جرو ادو تكنو هاغلا توماني غددو نمولدو جچا ماي كيسا غدو تيشا شامبانو غدي جنانغا استاذ خليفه منشد خليفه قطاله كما بيتانغا توي سانو سنتان انا كان بودالي امو وروني بربادن ان ارغمو چمان قبطني hello bicha jettani Pagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini Pagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini Pagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini Dena gari sirada gena sinundae markaz ni gena markaz ni tu yurul jannani gadi zadin jalab bange adiradin ke saul bange sifla fize jira rabbini sitasise wardi adini amas jabadati walini bagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini bagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini Abba madu sibadu senan wanta gari wajadu fenan gari mama singatu senan uji ketin kofasi wama akademi aliyida hada markaz din islama bagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini Pagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini Pagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini Dena edu tudu bartutan hojjatama ture kaleessa gariifa keenya siif godheetiin sitti himaa meena dhageessa haadha imaamu shaafiidha shaafiyyi tannu gumaatte abbaan qabuu warri siyyeessa rakkoo hundaa ufirra baate akka duniyaa tana furmaata ta'u gooteetiin nuuf laatte seenaa jaraatu jara faaye dubartootii teena kaleessa nama akkamaa mushaafiidha rabbiin haa baasu isin keessa bagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini bagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini ada imamul bukharida abba kabu indisni beitu dubbatama ola makansa biyan darraadhaani dhageessu siif hawwinee jirra siifis kan akkasaa akka nuuf deessu Khaliqa koo ati ni beeyta raazika koo ati hin dandeessa nama akkamaa mulbukaariidha ati nuuf baasi jara keessaan bagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini bagagesan jennesinini gailike gaila dihini warabula jinni walini bagagesan jennesinini
gaa'illi kee gaa'ila diinii waraabulaa jinni waliini waraabulaa jinni waliini. Wayyaa ifa duniyaadhaa kan ifa du'a deessu tokko nusi madaalu maalis si haa fakkeessu kan duumessa wallaalaa saaqee nurraa balleessu. Wayyaa ustaaza qaalii diini rabbii barsiisu daandii karaa dhugaadhaa dhalootan nuuf garsiiftu. Narraa baruu barbaannaan sitti himaa maqaani Ustaaz Nuuraddin Arsii jedhamuun beekamaani. Almutasim billaahi jedha kun yaan isaani markaz Tuyuurul Jaannaa keessatti argamaani. Markaza jaartaniitu barsiiftanii dhaloota hayyaa ustaazan teenya madda burqaa hayyoota. Bala muka nyatani karani kaleessa.